Kottu gara daawwattootatti sirna. Maashina keessatti sun dhugumaa maashina keessatti dhiqachuu dhuftee ajaa'ibayyuu qabdi ishii dhugaa argaru piraankiin irratti hojjedhee. Har'a immoo biqiltuu gudii ishii gochuufini dhugaa dubbachuudhaaf kunoo mastaawotee keessanii ishii waraabaa jira. Ishiin nan argitu rifeensa ishii hiikkachaa jirti. Ani immoo mana keessaa wayyaa maashinaan miiccan jira. Gudiidhuman ishii gochuuf deemaa jira dhugaa dubbachuudhaaf. Kunoo ani immoo wayyaa miiccaa jiran isiniin jedha. Ishiin ala teessee mataa hiikkachaa jirti. Maashinatti as miicca jedheen piraankii godhaa. Eessayyuu hin dhaqinaa na wajjin tura. Amma kaameeraa kiyyan dhufkadha. Biqiltuu kottu mee amma maal godhu sitti fakkaate? Uffata kanaa baasee qulleessira. Uffata kanaa as keessa naqaa. Dura shaaworii rifeensa kee eeggatte mitiire xumurtee dura maal goona seetee kan as keessa naqaa. Asuma keessa seentee shaaworii kee fudhatte jechuudha. Qaama keef immoo rifeensa kee iddoo tokkotti dhiqatta. Maaliif jennaan rifeensa kee qophaan dhiqattu qaama keessi asuma keessa seentee dhiqatta. Carqeessa jalaa buuraa jechuudha. Carqii bishaanis immoo kunoo si dhiyeessan jira jechuudha bishaan. Bishaan walumaa galatti asumatti naqaa asuma keessatti dhiqatteeti qulleeffachuu kanaan qulleeffatte jechuudha. Si galee anis jechaa jiru. Maal as keessatti dhiqattan akka naannatti dhiqatamne. Akka naa kanatti hamame sababii bishaan amma uffata miiccidhee xumurra miti bishaan as jira miti asumatti orofaan isaallee eeggatu jechuudha. Orofaan carqiitti miiccidhee jira carqii keessaa cuunfiteeti as keessaa sana booda sun seentee dhiqatte. Rifeensa keessa immoo asumatti akkasitti dhiqatte jechuudha. Kenni meeshaan boosan. Maal nyaata? Ani dhiqadha as keessatti. Maali? Akka naannatti hin deemee dhiqadha malee as keessa nama sodaatan dhiqadha as keessa. Maaltu nama sodaachisa? Anis baala keessatti dhiqadha. Kana maal goota seeni? Kana jalqaba as keewwatta jechuudha. As keessatti irra dhaabattee ittiin ol baata keessa seenuudha jechuudha. Keessa seentaa sana booda laargoota siinaqaa orofaan isaas kan carqii as keessa jira mitiire laargoota siinaqaa laargoo keessatti dhiqatteetu bishaan booda ofitti nannaqasuun keessatti jechuudha kan ittiin dura garuu isa carqiitti miiccatti sirriitti sukkuummadhuuti dhumarra laargoo kan biraa qayyaratta. Amma maal gootatti fakkaate kana lafa keessatti ijjattee keessa seentaa jechuudha. Yookiin immoo horsi fuudhuu hin danda'u. Horsi fuudhee keessatti kaa'ee yaade garuu horsi fuudhuu hin danda'u koottamu. Ilaa diizaayinii nama sitti agarsiise akkanatti jechuudha. Akkanatti kanarratti ijjattee keessa seentaa jechuudha. Kottu bakka. Oolu kana lafa ka'a. Kenni laargoosa boodatti nannaa dhiisi laargoosuma lafa ka'a. Boodatti nannaa dhiisi. Oo lafa kaa'e kanas. Baaldii keessa illee ka'a. Kottu iddoo kana dhaabadhuuti akkanatti kanatti jilbeeffattee jechuudha. Akkanatti keessa seentaa. Kun immoo simbixu. Kanatti simbixaa bishaanis simbidha kun. Kottu. Suuta jedhiitii keessa seentu. Hin danda'u maali suuta jedhi kana dadhabdamoo fayyasuus. Suuta jedhiitii keessa seentu kun waan nuyi qaba. Suuta jedhiitii keessa seenuu dhaqi fayyasu. Bu'imee sitti agarsiisa. Bu'imee gochuumayyuu hin taatu. Akkanatti anamma ishi guddoon kunuyyuu keessa nan seenaa anuu keessa seenee dhiqadha. Kun akkanattis bu'uu hin dandeessa. Akkanatti maanaan kufa anaanii anitti dhiqadhee beekaa baranaan akkamitti kufa. Akkanatti keessa buuta. Garuu akkanatti si salphata. Bu'eetti agarsiisuu iyyuu yaadee dhiisiti. Qaaneffatu weeyyee immoo jette daraa waaqa. Suuta. Hin danda'u. Mucaati daa'ima miti akkamitti dadhabde kana keessa seenuu bayyeessuus. Seeni. Qoy bakka yookiin qabeellee keessa si buusa malee akkasumatti dhiqatta. Qoy bu'ii luka keetii. Asiki. Akkanatti ofitti fuudhuun dadhabe bara kanatti. Seeni keessa suuta dibitee amma ishee. Akka naafaanitti maal dhiqattare kun maaliif hin qabsiiseeti maashin? Akka naafaanitti immoo dhiqachuu kee beeka baraadhaa maashinni qabatee jira. As keessatti dhiqatte wayii. Eshi maal si wayyame? Akka as keessatti dhiqatta akka naafaanitti maal dhiqatta? Meeqa mana keessa kana keessa seenuu dadhabdee olis fuudhuu dadhabe baraan.
Oh, basi balik. Achilah. Prank. Ajaiba sirratti hojjedhee piraankii sirratti hojjedhe. Ati garuu maashina keessatti dhiqachuus dhugumaa dhuftee maashina keessatti. Maashina keessatti moo kottu gara daawwattootatti sirnaan. Maashina keessatti sun dhugumaa maashina keessatti dhiqachuu dhuftee ajaa'iba iyyuu qabdi ishii dhugaa. Ani garuu piraankiin irratti hojjedhee maashinuma keessatti dhiqachuu dhufte ishiin akka yaada ishiitti garuu maashina keessatti hin dhiqatamne hundaafuu piraanki ajaa'ibaa sirriitti hojjedhee shaaworii kee deemti bakkumannaa kanatti fudhadhu. Viidiyoo laayikii godhaa. Baay'ee jedhiin kaare.